Hidhattoonni faannoo jedhaman ilmaan Oromoo ukkaamsanii dhabamsiisaa jiraachuu dhagaatu. Hidhattoonni faannoo Amaaraa jedhaman kun keessumaa rakkoo nageenyaa isaan uumaa jiraniin yookaan babal'achuudhaan gara naannoo Oromiyaa kaaba Shaggar Aanaa Bichuu fi Nyaa keessatti ilmaan Oromoo ukkaamsanii bakka buutee dhabamsiisaa jiraachuu kan dhaga'ame. Ilmaayyuu torbanuma kana keessa ilmaan Oromoo naannoo 11 ol ta'an godinuma bakka daangaa naannoo Amaaraa fi naannoon Oromiyaa itti wal qunnamanitti hidhattoonni kun humnaan seenuun namoota naga yookaan ammoo lammiilee meeshaa maleeyyii dhukaasa irratti banuun kaan madeessaniiru kaan ammoo egaa ukkaamsuun bakka buutee dhabamsiisaniiru kun oduu ijoo torbaniitu ture. Egaa gaafa hagayya 12 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti milishoonni aanichaallee sababa dhukaasa walitti bananiin ajjeefamuu isaanii hanga mootummaa godina kaaba Shaggar tokko miidiyaa BBC Afaan Oromoo jedhamuuf yaada isaa kenneera. Haa ta'uti hidhattoonni kun biqilaa waggoota arfan kana keessa bakkeewwan adda addaatti godina Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa, Lixa Oromiyaa naannoo lafti daangaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa wal daangessu humnaan ce'uun humnaan as darbuun gara naannoo Oromiyaatti ce'uun humnoonni kun badii dhaqqabsiisaati jiru. Inuma ammoo Lixa Oromiyaa bakkeewwan adda addaa keessatti haleellaa garaa jabinaa raawwachaati jiru. Shawaa Bahaa naannoo Adaamii Tulluu, Jiddoo Kombolchaa bakkoota adda addaatti dhukaasa banuun dubartoota irratti miidhaa geessisu, daa'imman ijoollee butuun kan isaan beekamani. Haa ta'uuti ammoo dhiyeenya kana lola naannoo Amaaraa keessatti humnoota mootummaa fi warreen nama maqaa faannoo jechuun of waaman gidduutti taasisaa jiraniin baqachuudhaan gara daangaatti as siquudhaan qotee bultoota Oromoo irratti miidhaa qaqqabsiisaa kan isaan jiranidha. Haa ta'u egaa humnoonni kun amma immoo humna isaanii jabeeffachuun gara Oromiyaa keessatti saamichaa fi duula ajjechaa lammiilee irratti raawwataa akka jiranidha. Keessumaa godina kaaba Shaggar aanaa dharraattis sababa humnoonni kun galaniin yookaan sababa humnoonni faannoo jedhamuun of waaman kun daangaa ce'aniin rakkoo ulfaataaf egaa uummanni saaxilamaati jira. Geejjibni cufamuudhaan daandiiwwan yookaan karaa cufuudhaan dubartoonni yaalaa dhabanii rakkachaa akka jiran inuma ammoo egaa tajaajilli misoomaa yookaan bu'uuraaleen misoomaa naannoo kanatti akka malee addaan citee akka jirudha. Inumaati egaa naannoo dharraa bakka addaa daandii Waayyuu jedhamutti hidhattoonni kun dhukaasa bananiin lammiileen nagaa qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'uun gara naannoo yookaan godinoota yookaan immoo aanaalee isaanitti dhiyoo jiranitti baqachaa akka jiranidha. Egaa humni faannoo kun deddeebi'ee haleellaa yerootti raawwatudha. Kun oduu ijoo torbaniitu. Humni Amaaraa faannoo jedhamu kun kallattii lixa Oromiyaatiinis godina Horroo Guduruu Wallaggaa akkasumallee godina Wallagga Bahaarraan seenuudhaan uummata nagaa irratti ajjeechaa raawwachaa akka jiru, ajjeechaa suukanneessaa raawwataa akka jirudha. Akkuma beekamu humni kun kallattii lixa Oromiyaa kanaan godinoota kana lamaan keessumaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaarraan seenuudhaan uummata hedduu qeerraa buqqisanii kaanis ajjeesanii qabeenya hedduu saamanii yeroo ammaa kana uummanni naannoo sana keessa jiraatu rakkoo guddaa keessa akka jiru, akka lafa isaallee qotatee ooyiruu isaatti ba'ee galuu akka hin dandeenye taasifameeti kan inni jiru. Bifuma kanaan ajjeechaanis irra deddeebiidhaan raawwataa jiraachuu isaati kan ibsame. Torban kana keessa dilbata darbe jechuudha. Torban dilbata garasitti aanu namoota 5 bakka tokkotti ajjeesuu isaanii dubartoota 2 fi ijoollee dhiiraa 3 bakka tokkotti akka ajjeesan torban kana keessa dhaga'ameeti kan jiru. Kunis kan ta'e aanaa Kiiramuu ganda Caffee Guddinaa bakka addaa Noolee jedhamu keessatti bakki kun kanaan dura humnoota faannoo kanaan qabamee kan ture, uummanni qe'ee sanarraa buqqa'ee baay'ee rakkoo guddaan kan ture. Booda kana uummanni bakka biraas bakka dhaquu dhabuudhaan bakka sanatti deddeebi'aa kan ture yommuu ta'u, humni kun akkasuma akkuma kanaan dura gochaa ture itti seenuudhaan namoota 3 namoonni ajjeefaman kun namoonni 5 ajjeefaman kun kanneen umuriin isaanii illee waggaa 15 gadi ta'e, isaan keessaa ijoolleen 3 obboleewwan akka ta'an maatii tokko keessaa akka ta'anii fi namoota 2 akkasumallee isaan waliin kan jiran rasaasaan akka ajjeesan, nama 4 rasaasaan ajjeesanii nama tokko immoo billaadhaan bifa suukanneessaan akka ajjeesan jiraattonni akkasumallee maatiin isaanii torban kana keessa miidiyaa VOA Afaan Oromootti himaniiti kan isaan jirani.
Ajjechaa kana keessatti gaa namoota lama rasaasaan walirra ciibsanii bakka tokkotti akka rukutan namoota isaan kaan immoo tokko billaadhaan qalanii kaanis akkasuma rasaasaan akkasumallee aanaa makanaa aanaa makiiramuu ganda tokkummaa qoqqofee jedhamu keessatti namoota lama bootii warraa ajjeesuudhaan mukatti hidhanii deemanii uummanni guyyaa lamaffaatti reeffa isaanii akka arge jiraattonni naannoo sana keessa jiran akkasuma miidiyaa kanaaf himaniiru jechuudha. Humni kun egaa waggaa 3 dura naannoo sana keessatti kan inni haleellaa geggeessuu jalqabe lafa nagaa utuu waan tokko illee hin jiraatiin qe'ee sana keessaa gadhiisanii ba'uudhaan maatii isaanii ijoollee isaanii haadha warraa isaanii dubartoota gara naannoo Amaaraatti ceesisuudhaan ofii isaanii lolaaf qophaa'aa turanii boodarra erga mootummaa federaalaa kallattiidhaan humni kun bakka fedhe seenee yoo waan barbaade hojjete akka hojiin isaa hojii eebbifamaa ta'etti paarlaamaa irratti erga dubbatame booda akkasumallee sadarkaa ministeeraatti yookiin immoo sadarkaa itti aanaa muummicha ministeeraatti humni lammiileen Amaaraa bakka adda addaatti faffaca'anii jiran bakka jiranitti hidhannoo hidhatanii of eeggachuu qabu jechuudhaan saboota gidduutti akka shakkiin jiraatu yookiin immoo akka lolli jiraatu erga taasisanii booda humni kun namuma Oromoo ta'ee adamsee dhiira dubartii nama guddaa daa'ima kan hin jenne ajjeesaa akka ture qeerraa buqqaasaa akka ture qabeenya immoo kan Oromoo ta'ee adda baasee saamaa akka ture yeroo adda addaatti gabaafamaa tureera. Ammallee gocha kana itti fufuudhaan godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu naannoo sana kan jiran aanaa Amuruu godina Horroo Guduruu keessa jechuudha. Isaan kana dabalatee yakka ajjechaa garagaraa raawwachaa akka turan ibsamaati kan inni ture. Torbanuma darbe kana keessa kominikeeshiniin aanaa Amuruu hidhattoonni Amaaraa Faannoo jedhaman kun ajjecha raawwachaa jiraachuu isaanii ibsaniiti kan isaan jiran. Gama mootummaatiin itti gaafatamaan kominikeeshinii aanaa Kiiramuu akka VOA fi yaada isaanii kennanitti humni kun humna aanaan qabu ol akka ta'ee fi humna aanaa sanaatii ol akka ta'e humna mootummaa federaalaa yookiin immoo deeggarsa mootummaa federaalaa akka barbaadu akka waliigalaatti garuu humni Amaaraa Faannoo jedhaman kun ajjecha suukanneessaa irra deddeebiidhaan raawwataa akka turan afaan bakka bu'oota mootummaarraa yookiin afaan hoogganoota mootummaa naannoo sana aanaa sana keessa jiranirraa dhaga'ameera jechuudha. Yeroo adda addaatti mootummaa federaalaatti hiyyataa akka turanis gabaafamaa ture jechuudha. Bulchiinsi aanaa Kiiramuu sun garuu agasmara hedduminaan hirmaannaan mootummaa federaalaa kallattiidhaan seenee nageenya kabachiisuuf gochaa jiru baay'ee xiqqaa akka ta'ee fi humni kun yeroo barbaadetti bakka fedhetti qabeenya saamaa akka jiru namas ajjeesaa akka jiru yeroo adda addaatti dhaga'amaati kan jiru kun oduu keenya ijoo kan dhimmoota Faannoo jedhaman wajjin wal qabatu qopheeffannedha. Manni maree mootummaa naannoo Amaaraa naannichatti pirezidaantii haaraa muude. Jimaata kaleessaa yaa'ii ariifachiisaa taa'een manni maree naannoo Amaaraa pirezidaantii dabalatee muudama addaa taasiseera. Muudama haaraa kanaan obbo Kabbadee Araggaa pirezidaantii naannichaa ta'uu yommuu muudamu biiroolee 11 kan biraa irrattis muudamni haaraan kennameera. Pirezidaantiin naannichaa duraanii Dr. Yilqaal Kaffaaloo aangoo gadhiisuuf xalayaa galfachuudhaan manni marichaas gaaffii isaanii fudhachuudhaan bakka isaanii pirezidaantii haaraa muudeera. Dr. Yilqaal xalayaa aangoo gadhiisuu kan gaafatan baatii 8 dura ta'uu kan ibse manni marichaa sababa naannicha keessatti nageenyi dhabameef gaaffiin isaanii akka turu taasifamuu eereera. Yeroo ammaa kana naannoo Amaaraa labsii yeroo muddamaatiin buraa kan jirtu yommuu ta'u muudamni haaraan taasifame kun sababa nagaa dhabuu naannichaatiin ta'uu akka malu tilmaamamaa jira. Obbo Kabbadee Araggaa kan pirezidaantii naannichaa ta'uudhaan muudaman sadarkaa naannoo fi godinaatti tajaajilaa kan turan yommuu ta'u wayita muudama haaraa kana fudhatan hoogganaa biiroo hojii uumuu naannichaa turan. Naannoon Amaaraa waggoota 5 darban kana keessatti pirezidaantota 7 qabatteetti. Ugandaan uffata jalaa baateen biyya ishee akka hin seenne dhorkite. Uffata jalaa baatee faranjii kana booda biyya keenya hin galchinu jechuun pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveniin beeksisaniiru. Faranjoonni erga du'aniitii jalaa baateen isaanii gara keenyatti ergamuun kanaan booda dhaabbachuu qaba kan jedhan Museveniin jalaa baatee malee uffanni haaraa warra dhiyaatiin oomishamee akka biyyatti hin galle jette. Kanaan dura uffata moofaa alarraa biyyatti hedduu galfatan keessaa tokko kan turte Ugandaan gatiin huccootaa sanaa bushaa'aa waan ta'eef oomisha biyya keessaa irratti miidhaa qaqqabsiiseera jedhame. Dhaabbanni gargaarsa Ingiliis Oxfam dhimma kana yogguu dhugoomsu jalaa baateen kan dhaabbilee gargaarsa Ameerikaa fi Awurooppaarraa walitti qaban harki 70 gara Afrikaatti erguu jedheera. Uffata jalaa baatee gabaa Ugaandaa weeraree jiru gatiinsaa salphaa waan ta'eef warshaaleen biyya keessaa
keessaa uffata oomishaan dorgomuu hin dandeenye jedhu Muuzivaaniin. Oomisha biyya keessaa jajjabeessuuf jala baateen namoota du'anii akka biyya hin galle dhorkuu isaanii kan gabaase Rooyitersidha. Niijer ambaasaadder Faransaay guyyaa 2 keessatti biyya koo keessaa bahii jette. Adoolessa darbe keessa pirezidaantii Baanzuum fonqolchuun aangootti kan bahe gareen waraana Niijer ambaasaadera Faransaayitiin sa'aatii 48 keessatti gadhiisiitii bahii jettee akeekachiiseera. Ministiriin haajaa alaa biyyattii haaraa kan dhiyeenya garee aangoo qabatee muudame ambaasaadder Silviyaa Liiteetiin Niijer akka gadhiisanii bahanii ajajeera. Sababni kaa'ame ammoo Faransaay faallaa dantaa Niijer dhaabbattee waan jirtuufi kan jedhudha. Maalii, Burkina Faasoo fi Niijer keessatti waraanni fonqolchaan aangoo qabatan hundi isaanii iyyuu biyya duraan isaan gabroonfattee turte Faransaayitiin himataa jiru. Ambaasaadderri Faransaay akka biyyaa bahan kan ajajaman ministiriin haajaa alaa Niijer haaraan ambaasaaddericha arganii waliin haa dubbannu jechuun kan gaafatanii ture. Deebii qajeelaa erga dhabeen boodadha jedhameera. Niijer ambaasaadderoota Ameerikaa fi kan Jaarmanis akka biyyaa bahaniif fedhii qabaachuu isheetu himamaa jira. Hoogganaa waraana Wigner ani hin ajjeesne jedhani pirezidaantii Puutiin. Bitamee ormaaf kan lolu waraanni Raashiyaa Wigner kan jedhamu hoogganaan Yevgeny Prigozhin torba ta'anii xiyyaaraan osoo gara magaalaa Seenberg deemaa jiranii balaa xiyyaaraatiin du'aniiru. Xiyyaarri dhuunfaa isaanii ajajoota waraanaa fe'ee ture suni lafarraa misaayilii itti dhukaafamee akka ta'e sabaa himaalee idil-addunyaa gabaasaa jiru. Mootummoonni biyyoota dhiyaa ragaaf madda isaanii ifa hin goone malee Prigozhin waraana Raashiyaatiin ajjeefamanii jedhaniiru. Pirezidaantii Yuukireenis namtichi eenyuun akka ajjeefaman namni hunduu waan beekudha jedhanii ture. Dubbii himaa masaraa mootummaa Raashiyaa Kireemlii Deemtirii Pooskoovoo ragaaf qorannoo malee abaluutu ajjeese jechuun kijiba barameedha jedhani. Dhugaasaa bira ga'uuf qorannoo taasifamaa jiru eeguun barbaachisaadha. Malee kuni Puutiin iyyuu ajjeesise jedhamuu dhara barameedha jedhani. Puutiin eengadda Prigozhiniin goota ture akkasuma badiisaa nama raawwatedha jedhani. Maatii isaaf jajjabina akka hawwan ibsanii ture.